dhiira akkam dubartiin jaalatti, dhiira akkam dubartiin bultiif barbaaddi waan jedhu irratti waliin haasofnu ta'a. Viidiyoon tun akkaan isin fayyaddi, anqarumatti akkan hojii turtan abdii guutuun qaba. Dubartiin dhiira akkam jaalatti, dubartiin dhiira akkam bultiif barbaaddi waan jedhu irratti kan haasofnu ta'a. Waa shan kan dubartiin jaalattuu jedha. Anaamti kajee dubbiseeti warra waa beekurraahi ibsaa jettee booda laafistee laale. Anaamti kajee waa shanan dubartiin jaalattu san dhiirti ni qabdammoo hin qabdanii na hojii turaan hojii laala. Waa shanan kun waan akkam isin fayyada ta'a ijoollee dhiira warra fuudha barbaaddan warra miciyyoon an gaafadhee na didde jettu na dhaga'i booti, warra miciyyoon na jaalachuu diddeettu aboo na dhaga'eeti, warra feelfeel isin duraate arraan tana booda isin duraan ta'u. Maaliif jennaan waan shanan kana rabbiin guutuu naman uumne hanqata akkatti illee taatu yoo qabaatte, yoo qabaachuudhaaf yaalte, yoo dogongora kee sirreeffatte insha Allahu ta'ala atis ni milkooyta. Saniifuu nu hojii turtii gaarii godha. Waa shanan nuti ilaallu keessaa tan duraa duba bismillah ni eegalla gaa'e. Shanan keessaa dubartiin maal jenna namni keenya irra hedduun tokko maal jenna keessattuu ijoolleen dhiiraa dubartiin maallaqa jaalatti, dubartiin nama beekamaa jaalatti, dubartiin gurraa jaalatti, dubartiin nama isii tuffatu, nama isii gartee bootaan kanineef jaalatti. Maal jennee haasofna ammoo qorannoo irratti gaggeeffamee warri waa beeku qoratee waan isaan wajji ilaallaa jechuudha. Irra hedduutti gizee ilaalus waan sirriiti. San keessaa takkaffaan maali jedhanii dubartiin namni isiin jaalattu, namni qalbii isii hatu, nama akkan dalagaa isaa jaalatu, nama akkan dalagaa isaa bakka kannee fi hard working jedhaniin nama akkan dalagaa isaa dalagu. Akkana jechuun fakkeenyaaf amma gurbaan dhiiraa tokko akkamlee dalagaa tujjaara. Mucaan takka kaatee mucaa tokko khaslaana kan dalagaa irrattis maarattis lallaafaa tokko asiin jaaladha jee jala fiigu taate isiin hafilattu nama dalagaa kan nama dalagaa isaa akkaan jaalatu. Maal jaan dhiirti akkuma reef isin jeesuni gurraa nama beekamaa nama maal hin shawwadin akkasiin dubbiin. Dubartiin uumamaan wanni qalbii isii hatu nama dalagaa isaa akkaan qabatee dalagu. Maaliif dukkaan hin taane, maaliif baajaaj hin taane, maaliif hammaalallee hin taane takka isaatti hammaaltu beeki kanuma jaalatti, kanuma dalagaa isaa kana dubburra jaalatu. Maaliif jennaan uumamaan itti hataman. Dubartiin akka keenyaatti miti ijoollee dhiiraa. Dubartiin if dura kaalkulee gooti. Nama kana yoon fuudhee na baasaayi. Amma ati fakkeenyaaf dalagaa takka gizee seentu dalagaan tun na khasaarsitii osoo beektuu hin dalaydu bara akkasuma akkasii miti. Dubartiin isa akkasi nama kana bultiif yoo kan itti seenu taate bultiin tiyatu feelni taati mun taatu ofirraalaatti keessattuu tasammuu qabdu. Saniifuu dubartiin takka faaratti namni isiin butamtuuf, namni isiin hatamtuuf qalbiin isiidhaa maal jenne nama akkaan dalagaa isaati irratti fokus godhu, nama successful ta'uuf halkanii guyyaa olii gaffiigu waan xiqqoo harkaa qabu osoo hin tuffanne jaalatee halkanii guyyaa irratti lafoo dubartiin qalbii isiidhaa ni hatamtiif boo gurra si calawu raftee kaatee barmaarree naan jette yoo jette tattaaqee ta'a baga si jette ayya raftee kaatee intala fuudhuu feetaan raftee kaatee akka haasin jettu feetaan talteetti fuudhuu kaatee tattaafadhu sossoi sossoi carraaqan akkasii tan duraatan tan lammaffaadha. Dubartiin nama akkam jaalatti, nama akkam qalbiin isii butamtii fi jaanii gizee qoratan maali nama fadhinnaadhaan waan takka gizee dalagu, fadhinnaadhaan dalagu waan takka gizee godhuu fi takka ammoo waan takka jaartii isaatti gizee godhuu fadhu laaffisee osoo hin ta'in godhaaf muniin godhuuf maal osoo hin ta'in nama waan godhu fadhinnaadhaan onnee keessaa waa namaa godhu nama booda maareen sii godha jee himatu osoo hin ta'in nama waan godhu san fadhinnaadhaan dalagaa dalagu waan godhu keessatti fadhinnaadhaan onnee keessaa waa godhu ni jira namni karaa yoolatti jiraatan namni gari waan kana akkamisa waan kana huccuu takka gizee bituuf waan kana akkam siif hin bitaa dakkii dhiisi yaabuu maarreedha maarree akkas yookaan dubartiin feetu billaa hin feetu nama akkasii nama waan godhuuf san khalaas buqqee godhuuf hattee beekate guusan mucayyoo nama onneen isii bira jirti beeka onnee keessaa bahee nama waa godhu nama waan dalaguu keessatti
fadhinnaadhaan dalagu dubartiin hedduu jaalatti jechuudha. Kan sadaffaa ilaallu kan sadaffaadha wanni hedduun tokko hin qabu waan kana akkaan argetti nama dinqisiifachuu danda'u. Maadina qiyyaa namaarri nama dhalaa dinqisiifachuu danda'u. Nama guusiin ol seente yaa hural ayniiti yaa burtukaanati yaa loomiiti loomiin dhiisi nama afaan guddaa injiinaasa nama gartee faarsu si malee namni jiru yoo faarsu nama waa dinqisiifachuu danda'u. Nama gartee fokkottuu bareedduu baay'ee shari'aan teenya illee asitti halaal nuuf gootee jirti. Kijibni bakka sadiitti halaal ta'a. San keessa jaartii ta'e kijibtee faarsu jaartii ta'e kijibtee dinqisiifachuu dhaalama shari'aa teenya ta'a. Halaal nu gootee jirti yaal madiira mee maaltu afaan si qabe faarsi jaartii ta'e dinqisiifadhu ugguu isiin ol seente achirra walaloo barreessiif isi maddu yaa sheekh maali dubartiin uumaa bareeddu bar uumaa rabbiin dhiiraaf tolchee bareechee maal ati yoo dinqisiifatte hiduuta yoo faarsite hiduuta chaarjii siraa dhuma maal taate kaardii siraa dhuma faarsire hin faarsu namni hedduun dhiirti keessattuu dhiirti dhalaa gisee fuudhaniif eega fuudhan booda amalii isaanii jijjiiramaa dhufa. Tanafirraa eeguu qaban maaliif jenna dubartiin gisee fuudhu dumbusheessan burtukaanni sun lakkuma bultii gartee namni amanni achi deemu lakkuma ilmoo dhaltuuni qaama namaati ilmi namaa kun jijjiirama fidaa dhufa. Inninis maal ta'a khaslaanaa dhufa laaffachaa dhufa faaruun duriif gisee qaama gisee irraa dhabde achi booda maalaa gooture na jibbee na maal godhe ciqiciqee dhufa jechuudha. Kana hunda kan fidu dinqisiifachuu san dhaabuun qabdu. وجعلنا بينكم مودة ورحمة أقول شيكوتي رادا قواني ورحمن توني جزء إبسان كرتيد الآن تون بولتي تنا خيسة تجيرام يسين في الدهان جزء يسين ألتي أمني فردتي إنتالتي أتدور قالوا لو شيء تموتي سنسات وجزء قبته تبو يتاني ورحمن توني خنا هندا رحمته وليقوتني وجيراجو وجيرين يا كرتي إيجا جيرام نخون رفيه بيخي يرتيتون واحد شيطاني واحد توسواسا ورحمن تنسلا رب جد قلوباتي نمي بلتي الدون فجانساو سنيفو والدنك سيفتشو بلتي خيستاتو أكس بلتي خيسا مالي ما دنك سيفتا بنت لسلاتي بو ينفوني والنياتي فارسيتو فمال يبتو ورمو بلتي تتوني خيستو شباب نخين عمي رحمن تنافورا في جاجرة واشنان تنا لكتك قلبي سيفتشوك أبانجا qabxiin afuraffaadhaa tan nuti arraan tana laallu waashanan sadi dubbanne ture takkaffaa maal jennee takkaffaa nama dalagaa hard working akkaan dalagu lammaffaa nama waan godhu keessatti fadhinnaadhaan onnee keessaa buqqee godhu sadaffaa maal jennee nama dinqisiifachuu danda'u jechuudha kadhalaan jaalattu afuraffaa jira afuraffaan duboo maal jetti nama tapha beeku jetti dubadhaan nama tapha beeku funny guy nama taphachiisu akkaan qalbiin si hawwatti koostor itti obiratees maal yoo taate booda maaliif na jiddenjiin koostor maal itti wani koostor si godhu maal eessaaf de shari'aan teenya koostariin qabdu seeqeetti shari'aan teenya dhiirti gadi akka waan si hudhuu deemtu dhiirti nuus dannu kan dhalaa dhiisi billa itti dhiyaachuus danna dhiira gadi amma akkana kanafa نجد جابوت بقى سيد دخا هيا يو أتي تما تبغى سنتان بل يرتنو سيد أيستي دوغا ربي لا لاف بوجات يرتنو سيد أيستي فني قاعد توقف تباس بيخو قبت أكاتا تمني خنو ولا بابي تبا لا نما تبا طفي تيجي درجين قد يماس تبان بيتو جابو درجين قد يفماف زيسين أود دبودو akkasachum tamni akkaataa qaba fiilingi isiidhaa beeku dhalaan amalli isin jijjiirama baatirraa yeroo jijjiirama qaba akkasuma gisee garaa qabduu fi deeydee maal kana hunda obsaan amala sii beeytee yeroo isin fiilingi sii hubattee fi akkaataa hojii taphattu adeemsa beeku kunu taphni nu wal dhabaaba namni gari saa 24 asa namni gari numaan taphachisa jeeti guyyaa irraa guutakka ilkee bantiif alhamdulillah jeekan akkasii miti lafaa ooluu miti taphni akkaataa taphattu beeku
gizii akkam taphachuu qabdaatis beekuu qabda. Dhalaan yeroo gari yeroo haasoo ittiin feene fa'aa jiraachuu mala. Haasoo maa atummaa nu aarsituu jiraachuu mala. Yeroo sun ittiin taphatte Faaxumaa Khadiiree baay'ee si qabaltii qaba. Si dhiittii qaba. Tapha akkaataa beekuu qabda. Akkaataa hojii taphattu. Bakkatti itti hojii taphattu. Sa'aa itti hojii taphattu. Kana beekuu qabda. Nu feesuu jechuun hin ta'u. Hin feesuu koostiroo kan taate ati jaartii ta'e zaloo jirta. Hin taphadhu hojii akka ergama rabbiitu hojii ta'u. Alayhi salaatu wassalaam. Dorgommii ruucaa fa'aa godhu ture. Alayhi salaatu wassalaam. Aayishaa saniifuu hojii taphachuu qabda Aayishaa. Jaartii ta'e hojii taane eenyu baaqeetii hojii taphata. Eenyu baaqeetii mee himi hojii taphata. Numaan taphadhu jettaati. Kee mataa iflaalu qabda. Matuma keetu dheettee iflaalu qabda. Yoo kunummaa nu ta'u jettee. Akkasi tapha nama tapha beeku. Zeen isin hin jiru akkuma jenne akkaataatti taphata. Sa'aatti taphata. Tapha akkam kun hundinuu fira ilaaluun barbaachisa. Nama tapha beeku jettanii akka keessan humna isin hin jaa. Nama tapha beeku afuraffaan shanaffaan duboo shanaffaa tana warra diin beeku raallee ilaalle shanaffaa tana armaatu qoratee akka mataa kiyyatti itti hidhe. Shanaffaan dhalaan nama sodaa rabbii qabu feeti. Nama diin rabbii keessatti harka qabu. Nama diin irraan fagaatiin ka salaata shanan salaatu. Ka sodaa rabbii qabu. Ka diin irraan fagaatiin kafra hashiisha xuuxu maal sanii miti. Yoo hin beekne ani akka mataa kiyyatti hangaan as gahetti waniin an qoradhee irra gahe maali dhalaan nama diin rabbii keessa jiru sirriffeeti. Taafuraan as yaasuu inni tajaraatii dhiisa. Tun ammoo tani ani qoradhee irra gahe dhala nama diin rabbii keessa harka qabu wartee nama iyyaalli tokko yoo gaafate fakkeenyaaf tokko karabbi sodaatu yoo gaafate karabbi sodaatu sanitti achi harkifamti. Maaliif dhalaan akkuma asin jee bultii sitii dura kaalkulee gooti. Sigal akka keenyatti bakka tanatti jarjaran qaban isa. Bultii tana if dura ilaalanii na baasamu. Bultii tana keessatti akkamitti hojii jiraadhaa. Garii namaatis jiraachuu mala. Darasaan amannu maarreen amannu maarreen ni soban. Sodaa rabbii darasaa fi maal hin qabdu. Iyyaalaas kan rabbi sodaatu jira. Iyyaala jechuun nama magaalaa kanaan iyyaala jaagariin namaati. Alaa kulliin dhalaan waa shanan kanarratti dhaabbattee nama tokkoof harkifamuu dandeessi. Ijoolleen dhiiraa waa shanan haasawina kana keessaa kan qabdameeti. If gaafachuu jirta inni hin beekan. If gaafachuu jirta as keessaa kan hin qaba. If gaafachuu ma qabdallee narraa eegali if gaafachuu qaba. Kam qabna kam hin qabne hard working qabna moo dalagaa waan goonu fadhinnaan godhu dinqisiifachuu akkasuma nama gartee seeqaa nama akkama guyyaa rabbii kana dukkanaa'ee ta'a. Dukkanaa'ee taa'u kana osoo hin ta'in seeqaa nama tapha beeku ta'uu sodaa rabbii nama qabu ta'uu kanneen kana sharxiilee kana arraan tana wanni nuti ilaallu. Kana fakkaata ijoolleen dhiiraaf gaafadha dubartiinis wanna as keessaa isinirraa hafe jira waan jiruus viidiyoolee akkana torbaan irra taatu yeroo tokko qabadhee isiniif hin dhufa. Inshaallah sagantaan arraan tanaaf qabadhe tana fakkaatti yoo sagantaan tiyatuun isinii taate koomantii irra na beeksisaa. Sagantaalee biraatis inshaallah waan isin fayyadu gartee hogguu hofluu maal osoo hin taane waan qabatamaa takka irraa fudhannu inshaallah fuula duraaf isiniifin barbaada waan haaree hawaasa keenya biran gahin jee isiniifin barbaadu taha. Arraan tanaaf sagantaan arraan tana qabadhe tana fakkaatti guyyaa biraatis sagantaa tana fakkaattuun kan walitti deemnu ta'a inshaallah ammasitti nagaannaaf tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Dhiira akkam dubartiin jaalatti. Dhiira akkam dubartiin bultiif barbaaddi waan jiru irratti waliin haasofnu ta'a. Viidiyoon tun akkaan isin fayyaddi. Anqarumatti akkan hojii turtan abdii guutuun qaba. Dubartiin dhiira akkam jaalatti. Dubartiin dhiira akkam bultiif barbaaddi waan jiru irratti kan haasofnu ta'a. Waa shan kan dubartiin jaalattu jaa anaamti kajee.
dubbiseeti warra waa beekuu irraahi ibsaa jeettee booda laafistee ilaaleen anaa miti kaje. Waa shanan dubartiin jaalattu san dhiirti ni qabdammoo hin qabdanii na hojii turaa na hojii ilaala. Waa shanan kun waan akkamii isin fayyada ta'a ijoollee dhiiraa warra fuudha barbaaddan warra miciyyoon gaafadhee na didde jettu na dhaga'i booti. Warra miciyyoon na jaalachuu diddeettu aboo na dhaga'eeti. Warra feelfeel isin duraate arraan tana booda isin duraan ta'u maaliif jennaan waan shanan kana rabbiin guutuu nama uumne hanqata akkatti illee taatu yoo qabaatte yoo qabaachuudhaaf yaalte yoo dogongora kee sirreeffatte insha Allahu ta'ala atis ni milkooyta. Saniifuu na hojii turtii gaarii godha. Waa shanan nuti ilaallu keessaa tan duraa duba bismillah ni eegalla gaa'e shanan keessaa dubartiin maal jennaan keenya irra hedduun tokko maal jenna keessattuu ijoolleen dhiiraa dubartiin maallaqa jaalatti, dubartiin nama beekamaa jaalatti, dubartiin gurraa jaalatti, dubartiin nama isii tuffatu nama isii gartee bootaan kanineef jaalatti. Maal jennee haasofna ammoo qorannoo irratti gaggeeffamee warri waa beeku qoratee waan isaan jaawwajji ilaallaa jechuudha. Irra hedduutti gisee ilaalus waan sirriiti. San keessaa takkaffaan maali jaanii dubartiin namni isiin jaalattu namni qalbii isii hatu nama akkan dalagaa isaa jaalatu nama akkan dalagaa isaa bakka kannee fi hard working jaaniin nama akkan dalagaa isaa dalagu. Akkana jechuun fakkeenyaaf amma gurbaan dhiiraa tokko akkamlee dalaga tujjaara. Mucaan takka kaatee mucaa tokko khaslaana kan dalagaa irrattis maarattis lallaafaa tokko asiin jaaladha jala fiigu taate isiin hafilattu nama dalagaa kan nama dalagaa isaa akkan jaalatu.